Gata ramale. Antara di mana berada gagal tu kan? Mereka Dibilih mana siapa dia sudah afanan desi. Orang masih tinggal air saya. Betul kasih pada kita Nah lagi. Observasi. Antara teman teman itu macam gaya thola tadi gurban sini tulis. An ubati saja uji injira arabule. Isan sudah main kawan. Harus ya anak ya tu thola di sila gurban sini boleh dikatakan tu rakati mana syarat anak ya tu kan. Ayat hantar kasih tu bagi ibu hidupnya. Ada wasana. Hidupnya lah. Kagadatimu. Kaya semua mau kagadasum. Akam akasilati udah betul. Kerja apa kak? Ini sudah nama haji ber. Si Maraki. Orang nama haji si Maraki tadi. Nanti si Maraki. Isabi hasil kursus. Nama ko Romeo kasih Maraki jur. Ayah. Karena macam wallahi Amma. Isaan untuk si Raji benar gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordetu tapi agartu kanya kalian amanta muslima amanta kristana amanta waqif tatadan. Hunta kasanu Romadiya. Itu daka kalau mula wallahi arantana ujian polisi kedak be Abu Akmal berarti argama. Isa juga dagulan anayane akuma video taka Tahu juga ya ada toko nak bersih jera channel ada tu jerati tanah ko zaman tanah video mana juga kongko video jera kongko jese di video juga ini juga saya nanti jese. Lama mo yang ini salat tilal shambo full ini dikatnya salat tu. Takkan tiga jera hanya ama dura Asal gesi saya rantai gesu aku deh. Aku sementara anda isat boleh anak kami juga wallar kadalle itu kuba jadi. Mega wanda kata nega wanda wan kean irjulule sini mati dua yang kurada dua kesan lu ibarat terjadi. Tanah baca aku Nega wallar tapi tak. Mana lama beli kamera sedih ni lah ada aku. Rokok. Jauh ya? Wala jadi kan negosiasi. Koko nyata. Alhamdulillah rabbil alamin. Nyata jelas. Wala kate salatu tidak asli dia tai salatu jadi. Itu miskinan zabun kan mana rayamu. Macam pun wang kanan juga nak kasih juru. Aban di mana ada. Kabdan ini kan amuja mereka isa anak berbadan diujar. Pakai kita ini aku tunjuk ini. Berita kasih berita harga berita ini isin kunam nintendi. Karena kau cak malah bagi satu yo mal. Abang bagi lah yo ini bagi tadi abang bagi ana. Ini masih jaga wang kan sini tu. Terbaik. Amma tu lebih jaga berra khasnya siapa tu. Jaga tadi kan lebih akasih tadi. Lebih kajuan jaga puja anak wani ini anak wani, yon jaga orang haji harus buat yon sini, wallahi aja lo udah, jadi jaga apa juga, itu tak kadu bicara apa? Ayah, musi itu pun bicara lo. Bicara, tuh juga gantungannya, anak berat mana juga tu, akan kita harus ini, wallahi kenya tertular juga. Asrah hati tu, jiwa utte hati mana dia berarti tu ada, begitu ni style dia, kita jadi ni tak ada, mungkin akak udah jalan dia simpul aja, ya macam tu, itu pakai jadi, jualan ni boleh jalan na, anak puri na gitu, akak sekarang tu mas, kadangnya tu, jalan tu dia DMT, kupesum kau, Gadang usaha no ginger, no ginger ni, aku saya jadi jati gitu so kude saya mau nanggal jam, lagi bersama kau gitu, aci ijan bukan je ni, aku tipe nara je kotor jadi, aku itu pule berjalan gadang lah, gadang mati dia, nah gadang so kamera kami aso juru, ukti jadi nanti Million.
Zayitii Uteetti. natti ni jechuun marga yoo laal asiin jala kan nagaa kumore hundee jechuudha dhallaadha dhallaan jiru dhammallee garagaraa. Zayitii dandeetti karaa seeratti ammas deemtee akkasitti gaanis qotuma ishiitti fuulduree fuulaa jee wanni jee qotuma ishiin sababa zayitii dandeessan qotuma ishiitti fuulduree fuulaa gizeen jiru. Allah ayyee ko ayyee. Lammata jechuudha seeratti jechuudha obboleessi ishiidhaa kun halkan dhufan mana nama bakka dalagaa jiru. Bakka dalagaa jiru mana haakimatti mute. Kajaajilee fi miyyoo maatti dhiisee. Akkasitti mana dhufanii mana keenya nama jira ifarraa quban qabne ragaa jira immoo sirkii kana keessa fiiduu hunda singarsiisa. Wayita jechuudha tartiiban. Akkasitti gadaa kana isaan nam laala. Tolaa kanaa wajjin mana dhufanii miyyoo harka bituutti hidhanii gadaa mana keessa tumanii uffata fayyanii mana keessaa qabuutu dhabeen jiranii ragaa jiru nu kaameraa. Macam kamera hati tu sama macam kamera ramai. Uffata hijrani migilli ini. Jadi bagaimana kan? Ya, migil hati dua kirani. Borsa wujud dia khas jerut. Borsa jimpuran malak aja. Malak dolar kumala. Malak aja jimpuran ni akasiti migil mana sak kaya pati. Tola iniasa. Achi miyyoo akka dubbatti kennanii tuman gargaara fiduu ramaran. Akka dubartiin akka miidhagu qabdi. Ajajaa amma siin deebisan tuman. Akkasitti kanaas anis anaaf sabaa hiyyaleen sanirra jiru miyyoo san isaan harkaa baasuudhaaf warra biyyallee dabalanii nutti bu'anii miyyoo akkamitti gochuu kana namni irratti dalagaa osoo isin sirtaniiti jedhanii naaf gadaan sun gaafa dhufnee dheenee jechuudha mana isaa dheenee. Dia tinggal tu, dia cakap sendiri, dan sen ande acidin, mijo pune mana kerja ni, tanah kesa, osmokat itu tidak ada, osmokat mijo tu diamnya, ekor raba ada, mana ni awan dupi tu na, kalau awan saya lalu saya, kalau saya dia mana, kalau saya tu dia jadi kopai tahu jual mana, saya orang lalu. Gitu mana? Wantan, warna beli jalan itu. Wallah. Wallah ini bocah kosong video seperti ini. Kocik ini sudah kamu jual, berat lagi. Baik tak butuh. Dia ni siri itu boleh. Subhanallah. Alhamdulillah yang mana fajir. Egarpi di wallah harus tu hanya warna sini. Jauh saja. Ruda egarpi di santu mas dua ni anak guru curah. Tuhan hadilin hijau tak anak ke orang te. Tanah kunca nak kuriyo cuangan. Pasti mereka marah deh. Karena tinggal. Kusi video saya kalau ulat. Ayo jadi tu kan. Alhamdulillah. Ya Allah. Wallahi mulanya tu. Ya, asal. Apa saja? Pati mereka nama raja ni juga, garat tiga le, mana tiga le, ufata nama kan le, ufata le kerapa sih, ufata darah ufata le, mana asa tahu tu, alhamdulillah saya rati nama itu tu deh, akat terjadi dia sambutan rati deh, umman sila orang pun orang harap asyik kan, dia masih bilang betul, kalau perang kata ini, mana dah seti jauh jauh ni, Gak senilai akan fayil kan ini bakasan lagi se akan fayil nanggoy orang mau tu deh akan itu bicara akan pula jadi mana saat itu ni pula buat ni dari berkah nanti amu kadang pun tak kasih ti wallahi kadang kasih isi sudah bicara nanti aku dia kamu nunggu mana kerana Yo dargan ni cuma jangan kita ni lupa. Itu dia mana bicara. Dia kan na. Onde tu gua tu ko rajite. Kung ano ko dalagi di ba siya dalagi. Asa kita damang gabi.
wanti tarraa dhibba shanan tokko fakkeenyaaf dhibba shaniin dalagii guyyaatti wanti tarraa oolte amata sin deebiin. Sin deebiin. Eegaa waan. Kanaaf jecha waan hojii rabaa tana daldalagatee wanti qaqqabatee kanas natti fidee jechuudha. Maatii fayyadamu dubara ibsitii boqona mana keessaa bakka sana dhaqee dhabeemmas firee isaan immoo gurani hin garree immoo isin fayyadu malee maal hin jiru. Kuma lameen fuudhan san malee kuma sadeen mana keessa jiru hin garree ammas. Waa kanaaf fuudhee yeroo hojii fuudhanii hin garree jechuudha. Seerratti wallaahi waan qabu hunda natti fidee jechuudha. Nagaan dhufu hojii sallarraa hojiilee dhaabee fayyadabisan karaa malee raafaa isaa qabara. Akkasitti harma hedduun ana gargaaree jechuudha. Sangoota aara seerraa hoggaa asii qabanii fuudhanii achi geessan. Seerra tumanii jechuudha. Tuman ani guyyaa lama sadii akkasitti fayyee hin fayyadamu. Ergisiin gisan ifni naayitee fayyadadhee jiru toraa kan isaa fedhaa jiru. Argee jechuudha. Wallaa garaa hayyaan nama lasiti. Anti gisan hin laalle. Tiga ini erat gabsan anak urusan saya tidak lucu. Tarap biar itu bocah anak lagi sekarang apa? Tanakin, bisa kan derap. Kalau saya aja, wallah kita tidak kamu. Taka kami sirat dan hisimnya aja. Beda. Tanakin, mungkin orang muda. Tarap anak lagi sekarang dah. Asik kalau saya aja. Awalnya, isaan illee galaksu idan takka jangan seera qabsine. Duraan asal jamaah kami duraan wajumaa qabdan. Ani bara kusana ana dhukuu jira. Ayyee. Naa bara fayyadi bara maraa ta'uu dhala. Bara biduu sirriitti dhala. Ayyee jechuun fayyee. Nama biraatti wajjin qabatu. Ayyee. Wajjin qofaachi. Akkatti abiraan tokko qofaa wajjin dhufanii qabanii jechuudha. Ergumaan isa qabaniiti nama sirii natti amanii isaan irraa jahan. Ergan bayyanaadha guyyaa lama sadii taayitiin eegan bayyanaadhumaan tola argitu nama sadii. Isaa hidhaa jiru. Jara kan nyamjaa hammaanii bitan. Sababa inni gochantaan an sirriitti argee si maraati. Tanaaf jecha ana hamaraati dhimma kana ana kan narratti hojjete. An silaamaan tan yoon gama sirriitti illee geesse dubbii tan akka inni mana hidhaatti gadi hin baane ni godha. Yoon jalqaba irratti ragaa jira fiduu jira. Yoon gama qaama seeraa agarsiisee akka inni mana sanii gadi hin baane ni godha jechuudha. Kanaaf jecha jira ni ajjeema ijoollee lubbuu baafnatti illee deemtu kadhadhee jechuudha irraa ta'u. Gadaan wallaa qabsa illee shakkanii jira jee. Hawwinni kana jalaan badne arallee hidhimiisa gadaadhaa irra inni mijaan hidhee wanti booda gallakkisaadhaan nan gallakkisaadhaan wallaan ibsattee kucaa kan shakkatiin jira gallakkisu madatti aanee. Asumaachaan waan hin taane as seenee durolleedha. Ibsakkatiin jira asuma juutii tokkobbaan dhufte. Akkasitti gaa dhuftee mire gallakkisaa jeen qaama negaatiin duraan telefoona isaa karaa fuudhamee fi beekumsaa illee irraa fuudhee fi uffata kiyya yoo fedhallee obbottiin illee fuudhu beeraa hin jedhu. Obbottiin isaa illee akkasuma dhiisee biraa deemee jiru obbottiin isaa uumamaan dargaggaa ollaa yaa jirti. Tanaaf jecha osoo obbottiin isaa sun as ollaa hin jirtu inni nama deebi'ee gadaa dhufee qabee hidhee jechuudha. Anammaan kana yoon hayyee obbottiin isaa irratti hojjetaan darge ni fadaa. Hafir sarisu hasaiti hafir walisu si. Tanaaf jecha wallahi akkasitti nagaan gabbee nagaan ana biraa deemee gabbee garuutti uummisee tumamee akkasanitti. Gallakkisee miti achii deemetuma akkana jee seera qaama seeratiin dhufe. Isin fidee dhufe jechuudha. Si malee mas nama hedduu jiru jechuudha makiinaa walitti dhufe. Giseen gabboo dhukkasa nabbaran. Gaariidha argamsan. Tanaaf jecha mucaan kun osoo miidhaa nama akka yaadamu taatetti akkanatti ilaalee asitti deebisa. Si kanallee kalaas qaama mootummaatiin dhuftee akkatti kalaas isaa kana inni kun waan biraat akka jira uummanni warra afaan keessa qabatee gara maallaqaan bitamee fi
warasii godhu. Maallaqaanis nama gargaaru jiru biyya Ameerikaa fi biyya adda addaa gargaarsa. Ammoo gargaarsa kan rabbuun qofu. Kanaaf jecha namaaf gargaaru jiraachuu qabu. Kanaaf jechuudha inni hara mootummaa jedhanis namni hara hundaanuu maallaqaan jiru jiraachuu jennee. Garuu namni ilmi namaa har'aa kana osoo hin taane tabarullee daandii hojii tokko bareedudha. Hawwanni subii baay'ee tokkollee amma asirraa ta'e namni sumani jira. Yoo ta'e uummata ani Allah subhanahu wa ta'ala warra ibsutti gadi mituun akka biyya goota. Ijaan kun maallaqaan gocha kana kanaan dila hunda dalagu jira malee waa seera jechuudha dubbisa ilaalee akkasitti inni miidhamti jee miidhaa isaa sana dhaabbatee gocha amma tana gadara dalagame kana dalagee waan gaasirri waan hunda dalagu natti fakkaatu. Kanaaf jecha dubbiin tiyya jalqabaatii fi tanuma dhumaan tana fakkaatee immoo warreen amma akkasuma ta'uu jiranis hedduudha kan gargaarsa mucaa kanaaf godhu jiru. Warra isa hordofu warra isin hordofu warra isa hordofu jiru nama kun hin beekamu. Hidhatteetti gama hanga kana eega. Hanga kan keenya kana. Akkeetti Oromoo hayya. Ijji bakkuma fagaatee sulaaltii jetti. Ijji bakkuma fagaatee laaltee si jetti. Ati gocha gaafa awwala si godhame kana otuu jiruutu deebiin waan keetanaan deebiin batinaa deebifte kana naan immoo waan godhe haa ta'u wayyaarra guftee xiyyi akka qabbanni moomne ijoollee sadii kana namaatti bu'amma ijoollee sadii kana eegga fuutee gadi baatu qullaa fuutee ni baata hin baatu bara wayyaarra guftee xiyyi akka qilleensi sirri kun qaamni sirri kun fuutee baadhatee deemti bara haati dole nuti nullee ta'e keenya jaartii keenya akka qofuunee immoo deemu kana qullaa kun hin deemnu wayyaan sun hoggoo irraa goe maal godhu abbanadhaa wayyaa duu dhaabe ati dubbii dhageessa ati dubbii wayyaa irra buuftee dubbii ukkaamsitee kaate manni seeraa ni jira alhamdulillahi rabbil alamin biiroo fayyuuti nada kayak dubbi hadda si godhame kana ijoollee mana biiroo kana hidhateettis haadhi sun beekumsa keetii hayyeeka dubbiin kun sirra dalagame manguddoon Oromoo ni jirti manni seeraa ni jira otoo manni seeraa taa'u jechuudha har'a dubbii kan kee ukkaamsitee har'a tolaan hidhame ayyee namni immoo biyya alaarraa maallaqaan garee maallaqa biyya alaatti maallaqa ergamaa jedhu namni kun namaan wal loliidhaan maallaqa namaa erga wayi mootummaa sagalee sagalee na dhagee akkuma si dhaggeeffatan akkatti qabne eessa atumtinuu yaadi maallaqa biyya irraa dhagtulaafis naa ta'u godaafis naa ta'u siifis naa ta'u maallaqa kana namni tokko nama argee ittiin loli mootummaa nyaachisi maal inni nama jaartii qabu nama ilmoo qabu akkamii nam tokko maal inni achi qaraa argamee namni fi amma maallaqa nama kennee mootummaa nyaachisi maallaqa mootummaa nyaachise nama kana irra dalagii jedha mootummaan hin jenne amma si afaan Oromoo siinaa isaatti kana waan seeraa tokko kamsiini tokko wanni naa dhufee nama haasaa hin jiru dhageessa sammuu keetti yaadu namni maallaqa namaa ergee namticha kanaan lolli akka feete ittiin ta'e hin jiru kan maallaqa si ergu maalni eenyuun maalni maallaqa sababa miilaan itti ergamu ati fayyaa dhabdu rakkinni mana keessaa katee rakkatta kiraa mana rakkatte itti saayiba keetti matta siif erga maallaqa qoqqoo guyyoo ni dhalta hayyee jireenya mana kana keessatti akka hollaa qixxaachuu didde naa ergi jedhee Uma sitti bilee sitti maddee naa ergita. Har'a kan inni maallaqa ergee namticha kana tumaaf sumsiisee hiisisee
Mana fedhe irratti godha. Maallaqa na arginu jedhe. Namtichi sun maallaqa muraara. Maallaqa muraara. Kisni duu bakka qilleensi fuudhee deemaa jiru. Uumamaa qabaateetiif iyyee uumamaa qabaateetiif namni taasisaa kana gataadha malee. Antaanitti waan gargaaru Dhaggeeffadhu. Eegalee mana seefaa deebisuu Afaanan deebisee warra maasii ayyadisa isa akkasii dhaggeeffataa naa dhagaye. Anaasaan keessatti hin qabne bara hin qabne. Siif dhaggeeffadheen tolus ajjatus haasaan dhiiraa ba'aan dhuftan gara dhuftan malee. Hayyeekaa keessi amma uumamaan gadamaatti kunuyyuu maallaqa bilaashan inni nama nama jiru suuqarraa. Maallaqa biyyarraa milkaarraa eessarraa dhufee mootummaa nyaachisee hayyeekaa mootummaa nyaachisu innoo namatu ergaaraa fi hadara kennarraa kateena namni ergaaraa fi kan maaloo bira isa biraayyuu kutee mootummaa nyaachisee tiyyee nama kanatti dalagee jedhe nama kana akkana godheedha. Sana biyyaadeen geeffa isaa hidhee gadaa hidhee tura hidhee naasawwan. Sammuu siyyaadeen siirii immoo gara siiriitiin inni siirii si godhus ofumaa fi tiyyi badaan isaa barbadaa malee wali siirii sirraa eegumaanni nafsi keeti amala keeti haa ta'u kun ayyaana rabbii kun keessa kan jiranna siirii miti yoo arbaa isaa afaan arabaati jechuudha diidee guyyaatti yeroo 24 sirra dalagee sirra barreessaa oolu waqasa mambillaa sitti dhuftu siirii sababatti nama raadhee kanatti godhee jettu manne nafsi keetti qoodha. Nafsi iyyaa kan keetti laal milqaa gargaarta kudhaatii gaagaa. Namni bismillaahi rahmaan rahim jedhee ala nama tokkotti garaanaa waqasa mambillaa siirii biti nam tokko guyyaa sa'aa irra godhee dalagaa bule siin argu. Innoo aangoon kanatti godhee kun kanan ta'u kan jedhee tolaan sirra godhe kun maaliif nafsi isaa xiqqoodha. Biratti eegaa dubbii abbaan bira jedhee jechuudha. Rabbiin badheessu arrabsuu kan itti hin ta'in biratti na arrabsan nafsi isaa xiqqoodha. Isuma bada isuma hoottaa sirra dalagee miti isuma hoottaa hayyeeka sun gama sanaan dhume gaafa inni waan kana sirra dalagee zayitiin sirra namee jedhu obboleettiin isaa ollaatii jetti amma ga'ee kaa gadaa hidhaa jira obboleettii isaa irratti gocha tokko godhee ajeeru sitti argaan kun sana siif deebisa. Gocha obboleettii isaatti gotus ofuma rakkoote. Hayyee gaafa dubbiin kun sirra ka'ee atoo kan inni beektaa wanta dubbiin tokko sirra ka'ee inni kan sirratti gocha kan sirratti godhu maaliif gadaan isa egaa kaasee humna isa qabdanii mana seeratti ni manne mangudduutti ni manne isa qabdanii amma amma keessatti ta'e hayyee namni tachiisi gaa. Mana seeraa ni jira. Manguddoon ni jirti. Manguddoon dadhabe mana seeraati. Ni jira. Dhuftee manguddoo dhiifte dhuftee natti malteetta. Inni kana reefan dhagaadha jechuudha. Haasaa waliin as keessaa fuutanii jechuudha. Inni kun kana jedhe, inni kun gadaadhaan kana jedhe. Gadaan immoo kana, tolaan immoo kana godhe. Konkumaa jechuudha. Nama jidduu lamaan keessa jira. Ani sarraa dhagee miti gadarraa jechuun irraa dhagee miti. Atumtinuu of sirreessi amma of sirreessi. Antaan akka mana waliin jiru micaan gadaa tolaa fi gurbaan sirii tuures. Ani ubbatti illee wajjin jiraatu arabollee. Isaan sun lameen qabuun qaban. Karaa seeratti ana dhiyaatu qaban. Tolaa fi karaa seeraa gurbaan sirii godhee dirqama tura katti mana seeratti ana dhiyaatu qaban. Hayyee kan Hanta kaasatti waan inni jibbee aana wasaana. Jibbee wallaahi. Kagadaati moo kee haasofna moo kagadaa haasofna akka seeraatti yoo deemu ta'e. Dirqama kaa isaa inni nama hajji bara. Si maraachuu Tolaan nama hajji si maraachuu narratti dalaga. Si maraachuu Isaa fi hasiidii gochuunis namni Oromoo keessatti maraatu jira. Ayyaama. Kanaaf jecha wallaahi. Amma isaan kun seeraa jiran argee